Hello, maatii abdii hunduu akkam jirtu? Ani Mr. Lammiidha. Har'a kan waliin ilaaluuf deemnu Ingiliffa kutaa 11ffaaf 12ffaa Grammar Partii keessaa Type of Sentence kan jedhudha. So, maatii warri taatan like, share gochuun dagatinaa. Miseensonni alaan subscribe godhaa. So, today we are going to see types of sentence in English. So, let's start. Egaa kutaa kana jalatti kan nuti ilaaluuf deemnu definition of sentence hiikaa, himaa yookaan hima jechuun maal jechuu akka ta'e kan wajjin ilaallu ta'a. Different types of sentence structurally and functionally akkuma beeknu hima caasaa isaatiinis faayidaa isaatiinis qoonnee ilaalla. Kanaaf kutaa kana jalatti lachuusaa laalla jechuudha. Dhumarratti sample related questions with the topic kan laallu ta'a jechuudha. So the objectives of this lesson, by the end of this video, you will be able to tell what sentence is. You define the term sentence and you tell what sentence is. And you identify different types of sentence functionally. And you list the different types of sentence structurally. Kana sinirraa eegamaa jechuudha. Hima jechuun maal akka ta'e hin hiiktu. Gosoota himaa immoo faayidaadhaa fi gosoota himaa caasaa isaatiin ni tarreessitu jechuudha. That is great. So first let's define the term sentence. So what is sentence kan jedhu mee ilaallamu. What is sentence kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. So sentence is a group of words. Hima jechuun walitti qabama jechootaati. Sentence is a group of words. Walitti qabamni jechootaa bichaan garuu hima jechisiisuu hin danda'u. So, it's obviously a group of words. This word should express a complete thought. Walitti qabama jechootaa ta'ee complete thoughtii kan ibsu yookaan yaada ergaa guutuu qabu kan ibsu jechuudha. So sometimes we define the sentence as a group of words. Obviously, yes, it is group of words. Walitti qabama jechootaa bichaan garuu himan ta'u. Hima ta'uudhaaf jechoonni kun ergaa guutuu dabarsuu danda'u. Kana qofa miti jechoonni kun immoo well arranged ta'uu qabu. Well arranged. So sentence is a group of well arranged words that express a complete thought ta'uu qaba jechuudha. Well arranged jechuun maal jechuudha? Ingiliffa keessatti structure nuti qabnu obviously subject, verb, object qabna Ingiliffa keessatti. Structure kana qabna fakkeenyaaf simple sentence idhaaf subject, verb, object qaba as a minimum. Kana qabaachuu qaba jechuudha. Arrangementiin kunis Ingiliffaaf commonidha. Subject, verb, object. The verb comes between subject and object Ingiliffa keessatti akkasi. So well arranged ta'uu qaba. Well arranged ta'uu qofa immoo otoo hin taane ergaa guutuu dabarsuu qaba jechuudha walitti qabamni jechootaa kun. So it typically has a subject and a predicate. Kana lamaan qabaachuu qaba. Akkuma kunoo gubbanatti kaase predicatein kun objectii ta'uu danda'a. Other part of sentence ta'uu danda'a garuu subjectii fi predicate qabaachuu qaba jechuudha himni tokko. Kan biraan it express an independent statement. Independent statement yookaan immoo full statement, full sense qabaachuu qaba jechuudha himni hima ta'uudhaaf. So in academic writing, sentence is the level at which you began to make sense. Hima keenya academic writing keessatti sensii jalqabaa kan nuti itti kennuu dandeenyu, iddoon nuti sensii jalqabaatti argachuu dandeenyu hima irratti yookaan sentence irratti. Akkasumas immoo iddoon nuti grammatical mistake baay'ee itti humnus immoo hima keessatti. So sentence is a group of well-arranged words that express a complete thought, complete sense. It typically has a subject and a predicate, and it should express an independent statement. Akkaataa kanaan hima hiikuu dandeenya jechuudha. Walitti qabama jechoota sirnaan qindaa'anii kan ta'e ergaa guutuu dabarsuu jechuudha. So when we come to types of sentence, we can categorize sentence functionally and structurally. Functionally gaafa jennu maal jechuu keenyadha?
hima sana faayidaa maaliitiif dhimma itti baana kan jedhu. Faayidaan hima sanaa maalidha kan jedhu. So kanarratti hundaa'ee himni tokkoffaa declarative sentence jennaan faayidaa isaa irratti gaafa hundaa'u. Faayidaan dhimma nuti itti baanu hima sana maaliif fayyadamnaa isa jedhu. So declarative sentence declares or state facts. It gives information. It is simply declare about a fact, arrangements or opinion. Kun faayidaan hima kanaa maalidha yoo jenne waa tokko himuu, declare gochuu, faaktii tokko himuu, opinionii keenya kennuu hima kanaatiin declarative sentences jennaan. So faayidaan hima kanaa maalidha yoo jenne it is simply declare, it is simply give facts or information or our opinion jechuudha. So declarative sentence can be either positive ta'uu danda'a yookaan immoo negative ta'uu danda'a. Obviously dha kun himni tokko declarative sentence positive fi negative ta'uu danda'a. Himoota faana wal qabatee jiru gaa sirna tuqaaleeti. So declarative sentence end with a period. Tuqaadhaan dhuma. Himni declarative kun declarative sentence kan jennu Ingiliffa keessatti full stop yookaan periodidhaan kan dhumu jechuudha. Positive ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a jechuudha. For example, I will meet you at the train station. This is declarative sentence which end with a period. Yookaan immoo the sun rises in the east. Kunis amma faaktii tokko declare gochuu keenyadha. This is fact. Garuu maaliin dhumaa full stopidhaan yookaan period jennuun kan dhumu jechuudha. So Ingiliffa keessatti hima gosa kanaatiin declarative sentence jennee kan waamnu ta'a jechuudha. Maaliin dhumaa periodidhaan dhumaa faayidaan isaa maal yoo jenne it declares or it states a fact, arrangement or our opinion. This is type of sentence. Functional. Actually, we are talking about functional sentence. Why we use that sentence. The next one is imperative. So, an imperative sentence gives command, request, or instruction. Isaan kun immoo kan jalqabaarraa xiqqoo ishee adda kan godhu commandii kennuu, waa tokko ajaja kennuu, request gochuu yookaan immoo instruction kennuu kan itti dhimma baanu imperative jennaan. Commandis, request or instructions. Akkas jechuun imperative sentence maalidha yoo jenne it tells someone to do something. Kanadha faayidaan imperative sentence. It tells someone to do something. Namni tokko waa tokko akka raawwatu itti himuu jechuudha. Karaan itti himnu nuti gaa adda adda ta'uu danda'a. Command ta'uu danda'a, request, instruction ta'uu danda'a. Anyways, the usage of imperative sentence is to tell someone to do something jechuudha. Waan tokko namni tokko akka raawwatu kan ajaja kenninu, kan request goonu, instruction kan goonu jechuudha. So the imperative takes no subject. As keessatti wanni nuti sirriitti hubachuu qabnu the instruction the imperative takes no subject. Subjectiin isaa dhokataadha. Implied subjectii you qabaa jechuudha kan imperative. Implied subjectii. So kallattiidhaan hin barreessinu impliedidha yookaan dhokataadha. Garuu subjectiin isaa you imperative subjectiin qabu jechuu miti. But it doesn't take direct subject, but it is implied subject which is you. So the imperative form ends with either period or an exclamation point. Garammoo sirna tuqaasaatti gaafa dhumnu karaa lama fixuu dandeenya. Periodiin fixuu dandeenya yookaan immoo exclamation markidhaan pointidhaan fixuu dandeenya jechuudha. Okay, open the door. Open the door in amma imperative. We tell someone to open the door. So this is an imperative sentence. Amma gas keessatti open the door jechuun you open the door jechuu keenyadha. Even if we don't directly write the subject you, which is implied subject, but we are saying you open the door. Or finish your homework. In other words, we are saying you finish your work. So hima kanaa keessatti subjectiin maal ta'a yoo jenne implied subjectii you ta'a. Yeroo tokko tokko immoo kitaabonni adda addaa maal jedhu listenerii
yookaan immoo readerii hima sanaatu subjectiidha jedhu. Fakkeenyaaf open the door gaafa jennu namni taa'ee nu dhaggeeffatu subjectii hima kanaa ta'a. Namni gochaa kana raawwadhu jennuun so in other words ammas yuudhuma ta'a jechuudha subjectiin keenya implied subject jennaan. Egaa sirna tuqaalee isaatiin wal qabatee karaa lama dhumaa jenneera. The way an imperative end depends on the tone of the command or request. Maalirratti hundoofne full stop dhaan yookaan immoo exclamation dhaan finna yoo jenne toonii keenya irratti hundoofne tone feeling keenya irratti hundoofne finna jechuudha. So feelingin dubbataa sana yookaan nama barreessu akkamitti ibsama yoo jenne full stop dhaan dhuma yoo ta'e for polite or neutral commands. Polite request jira, polite command jira, neutral ta'e dubbataan keenya sun gaafa command sana kennu full stop dhaan dhuma jechuudha. Feelingin keenya normalidha jechuudha. Neutral, we are neutral. Serious miti jechuudha wanni ajajni nuti kenninu sun jechuudha. For example, turn off the light where you live. Turn off the light when you live. Amma neutralidha. Yeroo baatu ibsaa kana cufii ba'i. Urgenti miti, akeekkachiisa cimaa miti yookaan ajaja cimaa ulfaataa miti. Garummoo we are telling someone to do something. Turn off the light where you live. Yeroo baatu ibsaa kana cufii ba'i yoo jenne neutralidha amma commanding kun. So kana full stop dhaan finna. Full stopping kun maal ibsa yoo jenne tone of the speaker jechuudha. Feeling isaa, emotion isaa ibsuudhaaf fayyada jechuudha. So emotionin keenya high yoo ta'e exclamation finna. Normally neutral yoo taane garuu full stop dhaan finna jechuudha. Exclamation mark for strong emotion. Emotionin keenya cimaa ibsuu yoo barbaanne urgency or shouting waan atattamaa waan urgency ta'e. Iyyinee waan sagalee keenya ol kaanee dubban haariidhaan ta'uu danda'a. Emotionin keenya strong emotion ta'e gaafa ibsinu hima akkanaa yookaan imperative sentence akkanaa exclamation markidhaan finna jechuudha. For example, don't touch me yoo jenne amma nan tuqin yoo jenne kun amma strong emotionii ta'uu dandeenya. Aarree ta'uu danda'a nama tokkotti. Baay'ee itti mufannee ta'uu danda'a. Don't touch me. So this is strong emotionidha. Hima kana immoo full stop fitu caala exclamation markidhaan kan fidnu ta'a jechuudha. So this is all about imperative sentence. The third one is interrogative. Obviously the interrogative sentence is used to ask a question. We commonly use this interrogative sentence to ask a question or to need some answer from somebody. So himna kana hima gaaffiiti. Hima gaaffii kana immoo gaaffii gaafachuudhaaf dhimma itti baana yookaan immoo nama tokkorraa deebii barbaanna yoo ta'e gaaffii gaafannee deebii barbaanna yoo ta'e interrogative sentence jenna. In the interrogative form, the auxiliary verb precedes the subject which is followed by the main verb. Yeroo akkana auxiliary verbiin jalqaba subjectii dhufu. Achiin subjectii ittaana, achiin main verbiitu ittaanee galaa jechuudha. Dhimmi akkanaa beekamaadha Ingiliffa keessatti. Interrogative sentence taanaan auxiliary verb comes before the subject which is followed by subject and which is followed by main verb. Obviously the interrogative form ends with a question mark. Mallattoo gaaffiitiin muhimni gaaffii beekamaadha kun. Mallattoo gaaffiitiin dhumu. For example, how long have you lived in France? France keessa hammam jiraatte yoo jenne mallattoo gaaffiitiin dhuma deebii barbaanna jechuudha. When does the bus leave? So it ends with question mark and we need an answer from our listener, maybe from the reader. So hima akka kanaatiin hima gaaffii jennee kan laallannu jechuudha. Hima gaaffii jennee beekama. Mallattoo gaaffiitiin dhuma. As keessatti structuring isaa auxiliary verb comes before subject and followed by main verb jennee kan laalludha jechuudha. Number 4 and the last is an exclamatory sentence. So exclamatory form emphasizes statement either declarative or imperative with an exclamation point.
Gosni exclamatory sentence kan jennu hima raajeffannooti. So xiyyeeffannaan isaa maalidha yoo jenne declare gochuudha yookaan immoo command gochuu caala ajaa'ibsiifannaa qabnu ibsuudhaaf dhimma akkasiitti fayyadamna jechuudha. Obviously inni kun exclamation markiidhaan dhumaa jechuudha. Ajaa'ibsiifannaa keenya strong feelingii keenya ibsuudhaaf kan itti dhimma baanudha jechuudha. Fakkeenyaaf that sound fantastic. So kun amma ajaa'ibsiifannaadhaaf dhimma itti baana exclamation markiidhaan immoo dhufu. I can't believe you said that. Akkasitu jedhee illee namanu kan jennudha jechuudha. Kuni dhimma akkanaa exclamation markiidhaan dhimma itti baana. Kun imperative dura exclamation markiidhaan dhumarraa maaltu adda godha yoo jenne exclamationiin ajajadha. Dhiifama imperativein ajajadha. Imperativein ajajadha. Imperativein ajaja ta'ee exclamatory'n garuu strong feeling haa qabaatu iyyuu malee maal gochuu keenyadha yoo jenne ajaa'ibsiifannaa ibsuu keenyadha jechuudha. Surprise strong feeling in Kenya ajajoota hin taane ajaa'ibsiifachuudhaaf kan dhimma itti baanudha. These are the 4 types of sentence functionally. Isaan amma armaan olitti kaafne kun gosoota himaa yookaan type of sentence faayidaa isaa irratti hundaa'uun yookaan functionally isa jennuun. The next topic is sentence type structurally. Amma immoo kan nuti ilaaluu deemnu gosooma himaa ta'e garuu structure inni sun qabu irratti hundoofne immoo yeroo qoonnudha jechuudha. So we can classify sentence depends on how sentence is built. We need to focus about the structure. When we say structure, it's nothing but is about how the sentence is built. Himicha akkamitti ijaarame. Organizationiin himicha maal fakkaata. Lammata immoo organization himaa gaafa jennu waa'ee ciroo isaatii haasa'uu keenyadha baay'isee. Ciroo hirkataa fi ciroo of danda'a himichi qabu jechuudha. Okay, ammas how many clauses it has? Ciroo meeqa qaba? Ciroo meeqa qaba himni sun? How those clauses are connected? Akkamitti immoo ciroon sun immoo connect ta'an isa jedhu irratti hundaa'a jechuudha. So when we say about types of sentence structurally is about how the sentence is built, how this sentence is organized, how many clauses it has, how those clauses are connected kan jedhu irratti hundaa'ee bakka gurguddaa kanatti qoonnaa jechuudha. Innis simple sentence, compound sentence, complex sentence and compound complex sentence inni bakka afuritti qoonna yookaan hima salphaa, hima dachaa, hima xaxamaa fi hima dachaa xaxamaa jennee bakka afuritti kan qoonnu sanii jechuudha. So let's see one by one. Number 1, simple sentence. Simple sentence express one idea. Amma kan nuti ilaaluuf deemnu caasaa isaa irratti hundaa'uuf. Caasaa isaa irratti hundoofne hima salphaa jennaan. Hima salphaannaan. Himni salphaanii Ingiliffa keessatti gosa himaa ta'ee yaada tokko qofa kan ibsu jechuudha. Yaada tokko qofa. Simple sentence express one idea. So, in other words, a simple sentence essentially has one independent clause. So, yaada tokko qofa ibsa jechuun keenya immoo maal jechuudha? Ciroo of danda'a tokko qofa qaba jechuudha. Ciroo of danda'a tokko qofa qaba himni salphaan. It contains no conjunction. Conjunctioniin hin jiru hima salphaa keessa. Maaliif conjunctioniin kan inni fayyaduu fi wal qabsiisuudhaaf himoota adda addaa wal qabsiisuudhaaf maybe ciroo ta'uu danda'a. Garuu immoo ciroon adda addaa hin jiru waan ta'eef hima salphaa keessa so in other words there is no conjunction. Warra akka endaa, batii, oorii hin jiranii jechuudha hima salphaa keessa. Maaliif jennaan the sentence has only one independent clause. So no need of using conjunction for simple sentence. It expresses one idea. Yaada tokko qofa kan ibsudha jechuudha. Waan asitti beekuu qabnu gosti simple sentence kuni gosoota ammaan dura kaafne keessaa fakkeenyaaf declarative ta'uu danda'a. Frank ate his dinner quickly.
Kun amma declarative dha full stopping kennu. Ima gaaffis ta'uu danda'a. Are you coming to the party? Ima dura laalle faayidaa isaa keessaa ima gaaffii ta'uu danda'a. Anyways, one independent clause qaba. Conjunction hin qabu. Ima kanaatiin simple sentence jennee kan waamnu ta'a jechuudha. Okay, the next one is compound sentence. Compound sentence. Akka maqaa isaa irraa hubachuu dandeenyutti compound jechuun dachaa jechuudha. So compound sentence jechuun hima dachaa jechuudha. Compound sentence contain two statements that are connected by coordinating conjunction. Hima lama ta'e. At least hima two independent clauses qabu ta'een two independent clauses sun lamaan immoo coordinating conjunction yookaan fanboys jedhamee gabaa jedhaan kan beekamu Ingiliffa keessatti kan wal qabatedha jechuudha. So ulaagaan isaa compound sentence ta'uudhaaf at least two independent clauses qabaachuu qaba. Ciroo of danda'a lama yoo xiqqaate ciroo of danda'a lama qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf I wanted to come. I wanted to come. This is one independent clause. It was late. This is other independent clause. Ciroo of danda'a biraati kun ciroo of danda'a tokko kun ciroo of danda'a tokko. This is what we call coordinating conjunction. Coordinating conjunction kan jennudha batiin kun. So imni kun hima dachaati. Maaliifi tokkoffaa ciroo of danda'a lama qaba. Akkas jechuun two sentence qabaachuudha. Two complete idea lama qabaachuudha. Complete idea lama. Kan ammoo coordinating conjunction dha wal qabatee jechuudha. Kanaaf kanaan compound sentence jenna. Number 2. The company had an excellent year. This is one independent clause. Again, they gave everyone a bonus. Kun immoo ciroo of danda'a biraati. Soon kun asitti soon kun coordinating conjunction. So ima kanaan compound sentence jennaan. Mee fakkeenya sadaffaa kanarratti haa xiyyeeffannu. I finished my work. Look, this is one independent clause. I cleaned my room. This is other independent clause. The third, I forgot to feed the cat. This is other independent clause. Ciroo of danda'a sadii qaba kunam. I finished my work. As kuno coordinating conjunction in jirti. I cleaned my room. As is kuno batiin coordinating conjunction in jirti. I forgot to feed the cat. Imni kunis compound sentence. Sababni isaa ciroo hirkataa of keessaa hin qabu. Ciroo hirkataa of keessaa hin qabu waan ta'eef ciroo of danda'a sadii taanaan immoo gara biraa iddootti ramannu hin qabu. Compound sentence malee. Fakkeenyota afaan ilaalla lamaan ciroo hirkataa qabaachuu qabu. Complex sentencenis compound complex sentencenis. Garuu yoo xiqqaate ciroo of danda'a lama qabaa kan jennu compound sentence kanaaf. Ciroo of danda'a sadiis ta'e coordinating conjunction wal qabannaan compound sentence jennaan. Sababni isaa hima akka kanaa iddootti ramannu hin qabnu kaaddoo biraa. Ciroo of danda'a sadii irraa ijaarame malee ciroo hirkataa waan hin qabneef. So at least kan nuti jennu kanaaf gaaf compound sentence at least it has two independent clause sanii olis qabaachuu danda'a jechuudha akka fakkeenya sadaffaa kana. Great. The third one is complex sentence. Complex hima xaxama isa jennudha afaan Oromootiin. Complex sentence contain a dependent clause. A dependent clause jechuun one dependent clause jechuudha. Ciroo hirkataa tokko. Ciroo hirkataa tokko kan qabuu fi at least one independent clause. Ciroo hirkataa tokkoo fi yoo xiqqaate immoo ciroo of danda'a tokko kan qabudha. Complex sentence. So the two clauses are connected by subordinating conjunction.
Coordinating miti asitti adda baafadha. Subordinating warri jennu warra akka although, despite, in spite of, if, since, who, which kan jennu subordinating conjunction jennaan. Yookaan immoo inni kun immoo a dependent clause, one dependent clause jechuu keenyadha. At least one independent clause jechuudha. Yoo xiqqaate ciroo hirkataa tokkoo fi ciroo of danda'a tokko qabaachuu qaba jechuudha. Hima complex ta'uuf yookaan hima xaxamaa ta'uuf. I went to bed early. I went to bed early. Because I was tired, kan jedhu kuni independent clause dha, ciroo hirkataadha. Inni I went to bed early kun immoo ciroo of danda'aadha. So inni kun amma complex sentence jennaan. Complex sentence jennaan. Because I was tired, ima ciroo hirkataadha kun. Ima biraa kan guutuu isa taasisu barbaada. Because I was tired, waan an dadhabeef, so maal gootere waan dadhabdeef. I went to bed early. Jennaa jechuudha. Kanaaf inni kun ciroo of danda'a tokkoo fi ciroo hirkataa tokko irraa kan ijaaramedha jechuudha. Complex sentence jennaan hima kana. Look at the second example. Although it was difficult, kun amma dependent clause. The class passed the test with excellent marks. Kun amma ciroo of danda'aadha yookaan immoo independent clause dha. So dependent clause, independent clause tokko tokko waan qabuuf hima akka kanaatiin complex sentence jennee waamna jechuudha Ingiliffa keessatti. Inni arfaffaan compound complex sentence jennaan. Compound complex sentence jennaan. Hima dachaa xaxamaa. So asirraa maal hubannaa? There is a compound sentence in this sentence. Again there is a complex sentence. Hima kana keessa compounding is jira, inni dachaan inni immoo xaxamaan is jira. So this sentence contain at least one dependent clause. Akkas jechuun complex irraa fudhannee jechuudha. More than one independent clause. Kun immoo compound sentence dha jechuudha. So ciroo at least one dependent fi yookaan hirkataa tokkoo fi yoo xiqqaate immoo ciroo of danda'a tokko ol yoo xiqqaate lamaa fi isaa ol qabaachuu qaba jechuudha compound complex. So ciroo of danda'a lama jechuun kan compound sentence ti, hirkataa tokko jechuun immoo complex sentence dha. So it is a combination of compound complex sentence innee waamna jechuudha. So it is a mix of compound, it is a mix of compound. Akkas jechuun two or more dependent clause jechuudha. And complex sentence one or more dependent clause jechuudha kun. Kan akkasitti ilaaluu dandeenya jechuudha. So ciroo of danda'a lamaa fi isaa ol qabaachuu, ciroo hirkataa yoo xiqqaate immoo tokko qabaachuu qaba jechuudha. The clause are connected by both conjunction idhaanis ol qabachuu danda'a. Warra akka batii, so, enda subordinative inis ol qabachuu danda'a immoo warra akka who, because, also, etc. lachuutiin ol qabachuu danda'a jechuudha. Actually kana compound sentencing coordinating conjunction wal qabachuu waan danda'aniif yookaan ciroo of danda'an lama kana wal qabachuu waan danda'aniif lachuu wal qabachuu danda'a jechuudha. For example, Jack forgot his friend's birthday. Kun amma ciroo of danda'a tokko yookaan dependent clause tokko. Jack forgot his friend's birthday. Kun coordinating conjunction. He sent him a card. This is another independent clause. When he finally remembered, kan jedhu kun ciroo hirkataadha jechuudha. When he finally remembered, yeroo dhumarratti yaadate maal godhe kan jedhu kana hima biraa barbaada guutuu ta'uuf. So kun ciroo hirkataadha. He sent him a card. Kaardii ergeef invitation card jechuudha. Kaardii ergeef achi yookaan immoo kaardii gammachuu ta'uu danda'a. Birthday isaa waan ta'eef. Kaardii ergeef kun ciroo of danda'a. Jack forget his friend's birthday. Birthday hiriyaasaa dagatee ture Jack. So kun ciroo of danda'aadha. So two independent clause fi
dependent clause tokkorraa ciroo of danda'a lamaa fi ciroo hirkataa tokkorraa ijaarame jechuudha. Inni kun compound complex sentence. Another example, although I was tired, kun ciroo hirkataa tokkodha. I finished my homework, kun ciroo of danda'a. I watched the movie, ciroo of danda'aadha kunis asirraa kaase I kanarraa kaase. So ciroo hirkataa tokkoo fi of danda'a lama qaba jechuudha inni kun compound complex. When the train stopped, kan jedhu ciroo hirkataadha yookaan dependent clause. We went outside. We played football. Kun ciroo of danda'a lamadha. Coordinating conjunction wal qabate. So imakka kanaatiin compound complex jennee waamna jechuudha. So har'a walumaa galatti type of sentence functionally and structurally kan jedhu kan laalle ta'a. So this is Sabdi Academy. Thank you very much. Learn smart, shine brighter, and have a good time.